Guyyaan dhiyee bari'aa wanti hundinuu ariifata. Inni tokko yeroo xumuru inni tokko immoo jalqaba. Inni tokko yeroo dadhabu kaan immoo ni jabaata. Baga kabaja waggaa 125ffaa hiika macaafa qulqulluu waliin geenye. Waxabajjii 15 bara 2016 yookaan waxabajjii 22 bara 2024 fiigicha guddaa Oneesimoos irraa nafinaa. Saansusii hanga dirreetti fiigicha kiiloomeetira 6 Shaggar Buraayyuutti qophaa'ee kanarratti hirmaachuuf tiishartii bitachuu qofaan gaadha. Waldaa Macaafa Qulqulluu Oromoo.